Harri guyyaa lammaffaa keenya guyyaa lammaffaa keessaa kutaa tokkoffaadha kun immoo isa guyyaa tokkoffaatti akka gammaddanii jireenyi keessanii iddoo jiru socho'uu akka jalqabe abdiin godha. Iddoo biraatti isa dabarsaa jirtan caalaa inni isin iddoo kanatti dabarsitanii baay'ee jireenya keessan keessatti waan guddaa isaa fidee dheetan amana. Isa yuunivarsiitiitti, kolleejjiitti, leenjii garaagaraatti dabarsitan, isa doojiitti dabarsitan, isa firaa wajjin, hiriyaa wajjin, maatii wajjin dabarsitan caalaa inni isin amma na duukaa dabarsitan yookaan barumsa kana koochingii kana duukaa inni isin dabarsitanii jireenya keessan irratti ashaaraa guddaa isaa kaa'ee darbaa turning point isinii ta'aaleetan abdii godha. Yoo akka ta'utti dhimma itti baatan wantoota asirratti bartan dhageessan kana hunduma isaa hojiirra yoo oolchitanii hundumaa caalaa immoo yoo amantan amanuu barbaachisa. Humni isin keessa akka jiru, dandeettiin isin keessa akka jiru, wanti guddaan, wanti caalu biyya lafaa kana jijjiiruu danda'u, gati jabeessi, ulfina guddaa qabu, maqaa guddaa qabu, biyya lafaa kana wanti guutuu danda'u isin keessa akka jiru amanuu barbaachisa. Kanaaf isa amantanii akka ta'utti yoo dhimma itti baatan barsiisota koo, gorsoota koo, yaadotan isinii dhiyeessu kan hunduma isaa dhimma yoo itti baatanii jireenyi keessan jijjiiramee eenyummaa itti dhalattan argattanii biyya lafaa kana gara gaariitti akkasiin jijjiirtanii homaa shakkiin hin jiru. Kanaaf baay'een gammada murtoo kana gootanii gara koochingii kanaa dhufuu keessaniif. Amma gaa wanti nuyi godhaa jirru maa inni ofii keenya barbaadaa jirra. Ofii keenya barbaadaa jirra. Eenyummaa keenya barbaadaa jirra. Eenyummaa keenya isatti dhalanne, eenyummaa keenya isa oriijinaalii, isa corrupted hin taane. Yeroo baay'ee kan nu ittiin beekamnu, namoonni kan ittiin nu beekani, nus kan nu ittiin of beennu, kan namni ittiin nu waamu, nus kan ittiin of waamnu, iigoo keenya malee eenyummaa keenya isa sirrii miti. Isa uumaan yeroo nu uume, isa inni itti nu uume sana miti. Uumamii hundumtuu iddoo isaanii qabatanii jiru. Kan iddoo isaa gadhiise nama. Namni maal ta'utu irra jira? Iddoo isaatti deebi'uutu irra jira. Namni immoo kan inni iddoo isaatti deebi'u ofii isaa argachuudhaan. Kanaaf koochingii kana keessatti wanti nuyi goonu inni jalqabaaf inni dhumaa ofii keenya barbaaduudha. Ofii keenya yeroo barbaannu immoo eessa keessa of barbaanna? Iddoo kamiin of barbaanna? Qilleensa kana keessa moo? Lafa jala moo? Galaana keessa moo? Biyyoota gurguddatan keessa moo? Teknoolojii keessa moo? Eessa keessa of barbaanna? Yoo jenne eenyummaan keenya yookaan humni keenya, dandeettiin keenya, hojiin keenya inni dhugaan, identitiin keenya inni dhugaan keessa namummaa keenya jira. Kanaaf of keessa barbaanna jechuudha. Of keessa barbaanna. Hamma ammaatti waan si barbaachisu kana hunduma isaa ala kana barbaadaa turte. Hojii yeroo barbaaddu kampanii garagaraatti appilaayi goota. Knowledge yoo beekumsa yookaan hubannaa yookaan ogummaa yoo barbaaddu ala sana barbaadda. Mana barumsaa namoota beekamoo beektota ofiin jedhan, ogeessota ofiin jedhan, hubatoota ofiin jedhan isaaniin barbaadda. Isaan kun hundumtuu gaariidha. Namarraa baruun, dhaabbata barnootaarraa baruun, kitaaba dubbisanii irraa baruun, akka kana immoo YouTube yookaan learning platformii garagaraarra dhaqanii baruun barbaachisoodha, gaariidha. Garuu inni guddaan eenyummaan kee kan inni keessaa waraabamee ba'u si keessaati. Manni barumsaa yookaan kolleejjiin, yuunivarsiitiin isa si keessaa baasuu hin danda'an. Isaan siistemii ati keessa jiraattu isa daangeffamaa sitti agarsiisu. Isa ofii isaanii lafatti ofii isaaniiti si barbaadan, akkatti ofii isaaniiti si barbaadanitu sitti agarsiisu. Siistemiidhaaf garba si godhu.
mootummaadhaaf garba si godhu, namaaf garba si godhu, dhaabbataaf garba si godhu, waa tokko jala si galchanii sa'aatii akkasiitti baataa, sa'aatii akkasiitti galtaa, akka itti hojjettaa, horii manaa sii kaffalamaa, akka itti jiraataniitu laayif istaayilii kee si hojjechuu barbaadu. Inni kuni isa daangeffamaa namummaa keeti. Wanti hin daangeffamne garuu kan namni kamuu si keessaa baasuu hin dandeenye eenyummaan guddaan tokko si keessaa jira. Eenyummaan guddaan tokko si keessa jira. Addunyaan keenya isa eegaa jirti. Addunyaa kana namoonni waan isaan keessa jiru baasanii isee jijjiiraa jiru. Keessumatti waggoottan 200 kana asitti namoonni dandeettii isaan keessa jiru baasuudhaani jireenya salphisaniiru, hojii salphisaniiru, addunyaa bareechaniiru, hojii baay'ee namoota uumuu danda'aniiru, addunyaa walitti fidanii namootaaf namoota wal agarsiisuu yaadaniiru. Namni yeroo gabaabaatti iddoo tokko ka'ee iddoo tokko kan inni ga'u godhaniiru. Namni biyya kamiin taa'eeyyuu akka wal argu, akka walitti haasa'u, akka walirraa baratu, akka jireenya walii hiru godhaniiru. Maatamitti kana godhanii waan isaan keessa jiru baasanii addunyaa kana kennuudhaanitu addunyaa kana gara gaariitti jijjiiranii jechuudha. Sibiras jira wanti gaariin tokko, wanti guddaan tokko, wanti humna qabeessi tokko. Ala kana kan jiru gaaffiidhaaf deebii ta'uu kan danda'u. Rakkinoota ala kana jiranii hiikuu kan danda'u. Jireenya namaaf salphisuu, namummaa tajaajiluu kan danda'u. Namummaa tajaajiluu kan danda'u. Hojii nama baay'eedhaaf banuu kan danda'u. Jireenya nama baay'eef salphisuu kan danda'u. Haala namootaa, haala addunyaa kanaa mijeessuu, sirreessuu, qajeelchuu, karaarra buusuu, toora galchuu wanti danda'u. Humni tokko, dandeettiin tokko, beekumsi tokko, taalentiin tokko keessa jireenya keetii jira. Isa inni ati barbaaddu, isa inni nuyi barbaannu. Maaltu ana keessa jira? Eenyu an? Maaliifan uumame? Maaliifan lafarra jira har'a? Saba keessaa baate keessaa maa baate? Biyyatti dhalatte keessatti maa dhalatte? Maatiirra dhalatte keessaa maa dhalatte? Iddoo amma jirtu kana maaf jirta? Baroonnoo kanaan dura turaniiru, baroonnoo kana booddees hin ta'u, bara kana keessa maaliif barbaachifte? Namoota addunyaa kanarra jiranii, namoota biliyoonii 8tti dhiyaatan kana keessa maa dhufte ati? Kanaan dura namooti muraasa duwwaatu addunyaarra ture. Yerootti addunyaanii nama baay'ee baataa jirtu kana keessa maa dhufte ati? Yerootti akkas teknooloojiin guddate kana keessa maa dhufte ati? Yerootti siistamiin diriiree addunyaan akka gaariitti wal argaa jirtu kana keessa maa dhufte ati? Kana wajjin waan wal qabatu maal qabdaati? Maaliif yeroo kanatti lafarratti barbaachifte? Isa kana deebisuutu sirra jechuudha. Jireenya keessatti gaaffota kana hin deebiftu yoo ta'e, jireenyi kee jireenya hiika qabu miti. Jireenya minyaa'aa jiraataan jirtu. Jireenya hiika qabu jiraataan jirtu. Jireenya gatii guddaa qabu jiraataan jirtu jechuudha. Kanaaf kan sii malu immoo jireenya gatii guddaa qabu, jireenya ulfina guddaa qabu, jireenya maqaa guddaa qabu, jireenya namoota warra kaanii tajaajilu, jireenya namoota warra kaan tuqu, jireenya namoota warra kaan bira ga'u, warra har'aa kana tajaajilee, jireenya warra dhaloota nu booddeedhaan dhufaa jiran isaaniin bira kan ga'u, isaan kan tajaajilu ta'uutu irra jira. Jireenyi kee jireenya akkasii jireenya hiika qabudha jechuudha. Abaluu yeroo akkasiitti dhalatee hospitaala akkasii keessaa hojjetee yookaan kampanii akkasii keessaa hojjetee yeroo akkasii du'e jedhamee seenaan kee akka kanatti katabamuun irra hin jiru. Sentensii 2 yookaan 3 dhumuun irra hin jiru. Yookaan immoo fuula tokko fuula 2 dhumuun irra hin jiru seenaan kee. Seenaa guddaatu si keessa jira. Seenaa guddaa chaaptarii baay'ee kan qabu si keessa jira. Dokumentarii ta'uu waan danda'u si keessa jira. Waan dubbifamee hin dhumne, barreeffamee hin dhumne waan guddaatu si keessa jira. Lafatin jirretti waan taa'ee dhaloota tajaajilutu si keessa jira. Waan maqaa guddaa qabutu si keessa jira.
gara ba'a biiftuutti, gara lixa biiftuutti, gara kaabaatti, gara kibbaatti golee arfanittuu waan guddachuu danda'u, waan biyya lafaa kana guutuu danda'u fi biyya lafaa kana qaqqabuu danda'utu si keessa jira waan ta'eef isa of keessaa akkati barbaaddu jechuudha. Sababiin kochii kana. Kanaaf iddoo barbaaddu beektaa jechuudha. Namni iddoo barbaadu beeku tokko waan barbaadu namni beeku. Number 1 waan barbaadan beekuudha. Maal barbaaddaati? Eenyummaa itti dhalatte, addummaa kee waan namoota biliyoonii 8tti dhiyaatan addunyaa kanarra jiran irraa waan adda si godhu. Waan namoota kanaan dura biyya lafaarra turan hundumaarraa adda si godhu. Waan kana booddee warra biyya lafaarratti namoota biyya lafaarratti kana booddee dhalachuuf jedhan hundumaatti waan adda si godhu. Addummaa kee akkuma fingerprinting kee adda ta'ee waan addunyaa kana hundumaarraa adda si godhu sana argachuudha. Wanta ati barbaaddu isa. Maal barbaadda? Eenyummaa kee isa dhugaa, isa corrupted hin taane. Eenyummaa kee isa dhugaa, ego kee miti. Eenyummaa kee isa dhugaa, isa har'a ittiin of waamaa jirtuu fi isa namoonni ittiin si waaman miti. Eenyummaa kee isa dhugaa, isa namoonni akka ati taatu barbaadan miti. Eenyummaa kee isa uumaan itti si uume. Addummaa kee yookaan immoo uniquenessii kee isa ittiin biyya lafaa tuttu. Wanta addaa biyyi lafaa sirraa argattu. Teestii addaa sana. Foolii addaa sana. Istaayilii addaa sana. Aayidiyaa addaa sana. Hojii addaa sana. Jireenya addaa sana. Dubbii addaa sana. Kitaaba addaa sana. Ilaalcha addaa sana. Waan hin uumamin amma ammaatti jiru waan adda ta'e sana uumami kuni dhaloonni dhufuuf jedhan kuni sirraa argachuu barbaadu waan ta'eef nama lakkoofsa guutuudhaaf lafarra jirtu waan hin taaneefati si keessa waan tokko kaa'ee uumaan gara biyya lafaa kanatti waan si ergeefsiini ajandaan uumaan uumamarratti namarratti qabu suni inni karaa kee jiru suni galma haga'uu fi isa argachuudha jechuudha. Wanta ati barbaaddu isa. Isa kana jala murii beeki. Waan barbaaddu beekte jechuudha. Lammaffaan immoo iddoo barbaaddu beekta. Namni waan barbaadu lafa barbaadu beeku argachuunsaa dirqama ta'a. Argachuunsaa dirqama ta'a. Namni lafa barbaadu hin beekne jireenya isaa joormaatti dhuma, barbaachatti dhuma, dhama'uutti dhuma, dadhabuutti dhuma, hiikatuun argatin dhuma. Ati garuu amma lafa barbaaddu beekta. Eessa barbaaddaa? Of keessa barbaadda. Akkamittiin akkati of keessa barbaaddu barnoota keenya sattaanutti si ibsuun yaala. Garuu lafati barbaaddu ofii kee keessa. Ofii kee keessatu barbaadda. Yeroo ofii kee keessa barbaaddu wantooti ati gochuun sirra jiru of keessa barbaaduudhaaf. Wantooti ati gochuun sirra jiru wantooti gurguddaan jiru. Wantooti gurguddaan. Ati awweer taatee keessa kan barbaaddu. Waan guddaa lama laallee ragaama. Waan barbaaddu beektaa. Lafa barbaaddu immoo beekta. Lafa barbaaddu immoo beekta. Sirni nuyi ittiin barbaadnu immoo maanni? Sirni nuyi ittiin barbaadnu. Tokkoffaan cal jechuu. Cal jechuu. Cal jechuu. Waan maalirraa? Waan ala kana jiru hundumaarraa cal jennee ofii keenyatti deebi'u. Waa'ee namoota dinqisiifannu, waa'ee namoota jaallannu jejnu, waa'ee namoota irraa barannu utuu hin taane, waa'ee kitaabota baay'ee utuu hin taane, waa'ee yaadota baay'ee utuu hin taane, waa'ee miidiyaa garagaraarraa waa dhaggeeffachuu, muuvii ilaaluu utuu hin taane, waa'ee hojii baay'ee utuu hin taane, amma yerootti cal jennee eenyu ani jennee ofii keenya gaafannudha jechuudha. Gaaffii gaarii, gaaffii guddaa. Eenyuan jedhii gaafadhume ofii kee.
consciously ta'iti aware ta'iti dammaqiti quba qabaadhuuti hubannaadhaan ogummaadhaan beekumsaanii ani eenyu iseedhu ofii kee gaafadhu. Subconsciousiin kee yoo amma gaaffii kana dhiyeessiteef deebii kana sii fida. Deebii kana sii fida. Consciousiin kee fi subconsciousiin kee akka ofii kee barbaadaa jirtu beekuun waan irra jiruu fi consciously ta'iti subconsciously keetiini eenyu ani jedhii gaafadhu. Ganamas gaafadhuun, guyyaas gaafadhuun, galgalas gaafadhuun. Imaginationii keessa taa'iti sammuun keenya faakaaltii gurguddaa ja'a qaba. Inni tokko imaginationiidha. Isa waa'ee sammuu keenya yeroo barannu walii wajjin ilaalla. Imaginationii keessa taa'iti who am I jedhii gaafadhu. Eenyu an. Eenyu an. Callisuu keessa ta'iti yaadota waan tokko iyyuu utuun yaadin, utuun qabaatin wanta sheeppii hin qabne iddoo keessaa dhufte, waan teestii hin qabne, waan bifa hin qabne, waan daangaa hin qabne, waan hin uumamne, waan hin dhumne, waan hin dulloomne, waan hin duune keessa galiitii imaginationii keetiin addunyaarraa dhufte keessatti deebiiti jechuu gooti. Lafa dhuftee qabdaati. Lafa dhuftee qabda waan ta'eef achitti deebiiti eenyu an jedhii gaafadhu. Eenyu an jedhii gaafadhu. Achuma keessa turi. Akkuma siin jedhee yaadota hundumaa disconnectii godhi. Wanta beektu, wanta dhageessee, wanta maleeffattee, wanta hundoota kan biraa hundumaa disconnectii godhiiti imaginationii keetiini addunyaa isa keessaa dhuftetti deebi'iiti utuun uumamen dura addunyaa keessa turte waan qabduufi imaginationii keetiin achi dhaqiiti ilaa yeroo achi dhattu wanta ati yaaduu qabdu bifan qabu inni fooliin qabu daangaan qabu infinitii fiidha hin uumamne hin du'u siigalee hin du'u wanta barabaraa ati jechuudha. Kanaaf sheeppii itti gochuu yaalin, teestii itti gochuu yaalin, creatii gochuu yaalin waa yeroo achi keessa galtu. Just imagine. Imagine hima godhi. Achi keessa galteetu callisuu baay'ee keessa taate erga dhanna kee hundumaa relax goote. Relax yourself. Sammuu kee relax godhi. Baadii kee relax godhi. Yoo dandeesse lafa taa'ii miilli kee diriirfatu harka kee irra raasini harka kees lafa kaa'i anni kee waan tokko iyyuu akka hin baannetti. Anni kee waan tokko iyyuu akka hin baannetti. Ofii kee immoo gadhiisi. Anni koo hiikameera, sammuun koo hiikameera, fuulli koo hiikameera, lapheen koo keessi koo hiikameera, orgaansiin koo hiikameera, seeliin koo hiikameera, niiroonsiin koo hiikameera, neerviin koo hiikameera, dhiigni filoon dhiiga koo dhiigni filoonni godhu hundumtuu dhiigni hiikamaniiru masaliin koo hundumtuu relax godheera erga itti booddee relax erga goote booddee imagine godhiiti eenyu ani jedhe eenyu ani callisuu baay'ee keessa galiiti lafa waan tokko hin jirretti lafa waan tokko hin dhaga'amnetti mana cufamaa keessatti kophaa kee eenyu ani yoo dandeessee ganama kana godhi akka riba kee keessaa kaateen isa booddee galgala yeroo iddoo ciisicha keetii dhaquuf jettu immoo isa kana godhaa siree kee irratti dugda keetiin ciiftee dhanna kee hundumaa gadhiiftee dhanna kee erga boqochiiftee booddee harka kee banamaa gootee silayyuu dukkana yoo dukkana keessa rafuu jaallattatee yoo ifa keessa rafuu jaallattatees ija kee julunfadhuuti addunyaa keessaa dhufte sanatti deebi'iiti eenyu ani jedhe. It is very important. Yeroo sana subconsciousiin kee clicks godha. Subconsciousiin kee eenyummaa kee fidaa deema. Wanta ati ta'uun sirarutu sitti dhaga'amaa deema. Yaadotatu dhufaa deema. By the way, barumsa koo keessatti siin kaasa gara fuulduraatti saayintistoonni baay'een
wanta barbaadan yeroo dhaban akka kanatti argatu. Maqaa saayintistoota bebbeekamoo sii kaasuu nan danda'a. Barnoota gosa gara fuulduraa keessatti. Akka ittiinitu fiduwaa. Wantoota barbaadanii ijjibbaatanii yeroo dhabanii lubbuun isaanii gamu horii baay'ee investi godhanii namoota baay'ee wajjiniin riisarchii sana geggeessanii hamma danda'an hundumaa godhanii humna fixanii yeroo fixanii erga dadhabanii booddee akka ittiin argatu baay'ee siree isaanii irratti saabkansheesii isaaniitu fidaaf. Saabkansheesii isaanii yookaan immoo eenyummaa isaanii isa keessaa waa'ee eenyummaa keenya isa keessaa kanas gara fuulduraatti baraa deemna. Eenyummaa isaanii isa keessaatu maal godhaa deema? Fidaa deema wantichi. Hin fidaaf. Bum godheema sii fida gaaf tokko. Ittuma dammaqxa. Hin argita. Si fuudheetu adeema ofiisaatii yoo suutattee mootuuf gadhiifte. Kanaaf callisuu. Calliftee imaajinaashinii keetiin addunyaa keessaa dhufteetti deebitee achi keessa yoo turte waan baay'ee agarta yeroo sana. Hiiliingiin achitti sii ta'a. Fayyaan keen deebi'a. Nagaan keen deebi'a. Gammachuun keen deebi'a. Boqonnaan keen deebi'a. Jaalalli keen deebi'a. Humni keen deebi'a. Achi keessaa waan dinqii baay'ee fuutee baata. Achitti. Suuta achi keessa sin tursiisaa. Yeroo meditationii goonu achi keessatti meditate godhaa deemna. Inni jalqabaa isa kana jechuudha. Yeroo eenyummaa kee barbaadu. Inni lammaffaan akkuma siin jedhamasi wantoota ala kanaa dhaggeeffattu. Social media maal fa'aa dhaggeeffatta? Isaanitti ofiiki. Warra akka Facebookii, warra akka TikTokii, warra akka Instagram, warra akka YouTubeis yoo dhaggeeffatte, TV irraas movie yoo dhaggeeffatte, bilbila baay'eedhaan namoota wajjin haasofta yoo ta'e, imeelonni kee baay'ee yoo ta'e, wantoota baay'ee Google irratti researchii goota yoo ta'e, kitaabota dubbifta yoo ta'e, wanta kana hundumaa ilaaliiti. Wanta nama si barsiisaa jiru wajjin kan hin deemne kan hundumaa qat godhi ofitti kuti. Qat godhi ofitti kuti. Maaliif si miidha? Si miidha. Jireenya keetu miidha. Isaan hundumtuu gara ofii isaaniitti barbaadan si harkisaa deemu. Amma yeroon kuni yerooti nama biraa ta'uudhaaf yaaltotu hin taane yeroo ofii kee ta'uudhaaf yaaltuudha waan ta'eef ofii keetti deebi'i. Waan barsiisu kanarraa adda waan ta'e hin dhaggeeffatin, hin dubbisin. Wanta ati dubbiftu waan asi barsiisu kanaa wajjin waan wal fakkaatu. Wanta ati dhaggeeffattu waan asi barsiisu kanaa wajjin waan wal fakkaatu ta'utu irra jira. Keessumatti wantoota negatiif ta'an hundumaarraa ofiiki. Negative warra ta'an hundumaarraa. Namoota negative mindedii ta'an irraa ofiiki. Social media yookaan wantoota ati dhageessu wanta negatiiviidha yoo ta'e hin dhaggeeffatin. Fakkeenya guddaan sii kenna. Nama waa'ee biyya keenyaa yoo fudhatte waa'ee saba keenyaa waa'ee biyya keenyaa wanta haasa'amu dhibba hamma jechuu dandeenyutti negatiiviidha. Aktiivistoonni keenya wanti isaan haasa'an, profeesoroonni keenya wanti isaan haasa'an, beektonni keenya wanti isaan haasa'an, politiishaanonni keenya wanti isaan haasa'an, namooti nu irraa dhaggeeffannu kun wanti isaan haasa'an, niwusiin keenya wanti inni haasa'u hundumtuu negatiiviidhaan guutuudha. Achitti nama mana du'e, mana akkasii gubatee, biyya badaa jira, abaluun saamaa jira, mootummaan kana godhaa jira. Wantoonni kun hundumtuu negatiiviidha. Waan kana yeroo dhageenyu maal goona? Negative energy keenya release goona. Negative energy yeroo release goonu. Negative energy yeroo isaan immoo yeroo nutti gadhiisan. Tokko negative energy yeroo release goonu dhaqeedhuma waan sana baay'isa malee waan sana kutamiti. Kanaaf warra nutti haasa'anii wajjiniin frequency tokko irra taana waan ta'eef nus isaanii wajjiniinitu waan sana jibbaa gaafa deemnu potentially nu keessa jiru irratti release goona. Inni immoo negative impact uuma dhaqee. Badiisuma oomisha. Wanti nuyi dubbannu, wanti nuyi dhageenyu, wanti nuyi meditate goonu raawwachuudhaaf humna qaba. Hin raawwatamu. Nammii fi uumaan yeroo uume waan uume hundumaa dubbiidhaan uume. Namnis waan uumu baay'ee isaa dubbii isaatiin uuma. Kanaaf waan dhageenya sana hundumaa meditate gochuun keenya oolumaa jechuudha hin yaanna. Yeroo yaannu yaadi dhaqeetu dubbii ta'ee gadi ba'a. Yeroo dubbannu dhaqee waan sana uuma jechuudha. Kanaaf amma waggaa 150 kana Oromooni cunqurfamaa rakkataa gidirfamaa ture. Waggaa 150 kana maal goone nuyi? Hin qabsoofne, hin dubbanne, hin yaalle, hojii gurguddaa hojjete sabi keenya.
Garuu waggaa 150 kana keessatti jijjiirame dhufeera bilisummaa barbaannu finneerra hin finne. Lubbuu namni kun wareegamee dhiigi namni kun dhangala'ee lafee namni kun cabee badiisi namni kun ta'ee hamma kana qabsaamee hamma kana dubbatamee hamma kana lolamee hiriirii nagaan hamma kana ta'ee isteejii gurguddaa irratti sabi keenya ba'ee waa'ee saba isaa dubbatee hamma ammaatti addunyaa biratti dhageetti hin qabaanne hamma ammaatti bilisummaa barbaannu hin finne hamma ammaatti biyya keenya jaarrachuun barbaannu hin dandeenye amma ammaatti saba jabaasaa ta'uu hin dandeenye. Maaliif yeroo hundumaa waan negatiivii waan haasofnuuf. Sabi keenya tokkummaan qabunnaa sabi keenya sabni akkasii saba keenyaan akkas jedhe jennaa isa isaan gaallaa jedhanii nu waaman gaallaa jennee of waamnaa yookaan yoo fi waamnu yoo ta'e gaallaa nuun jedhan jennaa isa isaan nuun jedhan deebinee rippiitii goonaa nu tuffatan jennaa nu lolan jennaa nu diigan jennaa inni nuyi dubbannu kun isumatu oomishaa deemaa jira. Dhaabachuun danda'a kun akka kanattiin ilaalaa ta'aatii dhaabachuu hin danda'u. Inni dhaabachuuf maal ta'utu irra jira? Akki nuyi itti dubbannu jijjiiramuutu irra jira. Wanti nuyi dhaggeeffannu jijjiiramuutu irra jira. Wanti nuyi yaannu jijjiiramuutu irra jira. Kanaaf firoota koo wantoota negatiivii ta'anii hin dhaggeeffatina. Wantoota negatiivii ta'an hundumaatti maal of godha? Ofii ka'a. Inni taanu yaadota baay'eetu gara kee dhufa. Yaada 60,000 hamma 70,000tu guyyaatti gara kee dhufa. Gara nama kamiyyuu. Yaadi persentii 90 yaaduma isa kanaan du'aatu deddeebi'ee dhufa. Yaada persentii 10 duwwaatu haaraadha. Yaadota kan hundumtuu sin gargaarani. Yaadni si gargaaru yaada waan ati itti dhalatte wajjiniin walitti dhufeenya qabu duwwaadha. Kanaaf yaadota hin barbaachifne kana hundumaa duukaas hin fiigin. Yaadota kan hundumaatti maal of godhi? Of hiiki, of deebisi. Yoo kana goote jireenya kee irratti jijjiirama guddaa agarta. Of argachuun kee saffisaan ta'a. Kutaa itti aanu irratti deebinee